alhamdulillah abdii geetaachoo shabaaba akkasuma taama bosona baaleettis shabaaba hamaan nama keessaa habiyyee namaa kana keessatti hidhaa jiru gartee baatii meeqa mucaan kun guyyaan inni sagalee naawwii irratti dawwalee akkana keessaan jira jeerime ramadaana dura obboleessa kiyya kuma shantam riyaala suudii qofa kuma shantama kana namni kuma lama yoo waliin baatee gara namni 20 qofti inni ga'a. Kanaaf lubbuu tana haa baraaru. Lubbuu miskiina mucaan kun biyya namaa tana keessa taa'ee mootummaa sodaa ilmaan Oromootiif sagalee tahaa ture har'a oguu obboleessa keenya ifirraa dhabnee nama fayyaa qabu makiinaa binnaa jennee dubbannu sheemiidha. Ammoo ta makiinaa ta'u jira keenya makiinaan asirratti hin bitamu. Gaafa sheekonni riyaa dhufe biyya suutara biyyaa tana keessatti namni makiinaa miti jawaala namaa bituun turre. Ummanni jaalala namaaf qabu akkanumatti ol ka'ee osoo namni hin qabne sapiraayiz nama godha. Gaafa maama bosona baalee hoo nama Harargee bitee fi Jimmaa bitee fi Arsii bitee fi Shawaa bitee fi namni beeku hin jiru. Waa'ee makiinaa namni jaalate haa bituu fi waa'ee makiinaan abdii haa bitamuu fi haa bitamuu dhabuutu irratti nam tokko ajandaa godhatti nama makiinaa abdii. Yoo jaalate baan barbaadee danda'e haa bituu fi kanaaf sagalee ta'a gabaabsa buleessuudha. Ayyee. Okay. Abdiin kun nyaata bakkee nyaachuu jira. Nyaata bakkee nyaachuu jira. Gurbaa maneedhaatti hidhamee jiru. Noobeli. Wallahi na dusi bira dhufe akmal. Dhaggeeffadhaa. Bro, jalli ka muziyya kun narra baafani habibi ana. Afuufani me jalli ka. Oh. Ani fatti tokko dubbannaa. Dhaggeeffadhaa wal dhaggeeffannaa. Gochi kaleessa postiin kaleessa postaame eeyyee sirrii miti. Anu postii godheen ture anu abdii bira dhaabbannaa jedheen ture. Jechi koo sun akka sirrii hin taane booda kana of hubadhe. Haa ta'u iyyuu malee abdiin waa dhufee na gargaaraa isin jenne namaan. Abdiin makiinaa dhaabbataas hundi namaan jedhen jiru. Namuma isa qilleensa irraa kanatu olii gadi fuudhee oofaa ture. Malee waa abdiin makiinaa naa bitaa makiinaa na baluu bitameera. Warri silaa suuraa yookaan dalga deebisuu qabnu warra akka Mubaarak Musammaa warra awwalaa warra akka kootii kana jechuudha fakkeenyaaf nu warra postii godhaa ture malee abdiidhaan waa ajandaa godhachuun gonkumaa hin fayyadu. Abdiin waa tokkollee na gargaaraa hin jenne. Warra fakkaatota akka kootii hin gargaara jedhee hamma fakkeenyaaf xaayiroo gargaaraa xaayiroo jedhaattani fayyaa garee dhangaleetiin agarsiisa. Garee keessa laa kunoo nama 5 qofa nama yoonaatti waadaa seenee jiru. Linkii isaata keessa. Hamma yoonaatti nama 5 kana qofatu waadaa seenee jira jechuudha. Linkiin isaa namni hamma yoonaatti keessaanillee dhufee gareetti na galchinaa jedhan jiru abbaa fedhe itti galchuu danda'a. Inni itti galellee callu fedhe ta'u malee. Hadda asirraa xaayiroo yeroo jenne akkasitti iyyaa oollu hakkuma kanaan fakkeenyaaf otuu xaayiroodha dhimma qabaanne wallaahi laazim namni 396 kun otuu nama biraa tokko hin galchin dhugumaatti otuu xaayiroo yaanne jechuudha. Nu hammuma kanatu xaayiroo baasuu danda'a. Hamma asirratti ajandaadhuma qofa olii gadi oofuu dhiibne abdii ati hamma dandeessuun yoo nama 2-3 achiin fiddee gareetti galchitee waa daasisiifte jechuudha akka waan ofii gargaarte. Lakkoofsa waasappichaa jalatti barreessitu ati. Lakkoofsa waasappii maali? Liinkii hamma sheersitti godhan miseenjeriin abbaa feete keessa galchuu dandeessa. Hamma miseenjeriin Uummanni tiiktookii kun uummanni rakkina Oromummaa qabu. Uummanni Oromoodhaaf rakkatu uummanni quuqama Oromummaa qabu ni gargaara. Lakkoofsa keessa lakkoofsa akkaawuntii isaatii fi lakkoofsa isaas jala kaa'atii akkaawuntii dhufee isin hirkaa fudhatu lakkoofsa keessa. Waa tokko rakkinaan qabu laa nama fakkeenyaaf abbaan lakkoofsa qabatanii garee xaayiroo xilaa isa dhuftanii garee keessa teessanuu miti laa abbaan dhugumaatti galtanii waadaa seenuu barbaadan hamma kunoo lakkoofsa qabaddaati kottaa keessa seenaa. Inni immoo asirratti ajandaa jennee fakkeenyaaf abdii amma Mubaarak Musammaa 200 kennee jedhee poostii godhee jira. Abdiin naa kennii nam tokko ka'ee amma fakkeenyaaf yoo anti gargaaru na gargaare itti ofii dhuftee natti mattaati. Abdiin waa itti matee jira Mubaarakitti. Misa gaajara wal beekaa san hin beeknuti.
Akka sila ajandaa kana jijjiirree yoo dhugummaatti ta'e yeroo ajandaa balleessuu hojjetanii balleessuudha. Walumaa galatti mucaan inni bakkee nyaate ol galee uffata gaarii jireenya gaarii jiraata Abdii Geetaachoo Abbabee caalee jechuudha. Inni kun immoo mana hidhaa firiijii cabbii keessa jira. Oromoo ko mucaa kana bira dhaabbata. Isa kana itti muddaati kanaan booda abdii abbaan keenya gargaaru abbaan fedhe nisu kan abdii daruurii miti kan abdii fedhatanii gargaaraa dhaggeeffadhaa. Dhagaye abdii kan abdii wanti daruurii yookaan fedhii keessaniin gargaartani. Inni kun immoo dirqama isin irratti waan ta'uudhaaf guruuppii abbaa namni galuu barbaadan lakkoofsa koo amman isinii maxxansaa kun asirratti galatoomaan isiniin jedhaan kanumatti. Ulfaatu Abdii Qaalina. Tinda wala abshir. Wa alaikum salam biftu fashin. Adoko. Biftu fashin ya. Ajandaa haraa argattanii lahammala isaanii hakimoonaa ta'eera darbii biraa dhiisaati waa'ee xaayiroo kana ani linkii isaan beeku amma meemee abdii kara keessaatiin na ergi mucaa kana nama sirra jirtan harii nama waadaa seenuu fi adiraa mucaa kana gargaara amma ajandaa biraa dhiisaa abdiinis yaa beeytanii badaa nama gargaara nama garuu dhagaye amma rakkoon jiru abdii sabbaan barbaade gargaaru mucaanis mucaa gargaaramu mucaanis sabboonaa keenya amma ajandaa kan xaayiroo godhadhu abdii koo adaraa xaayiroo amma bilbilaa kennanuu amma asuma irratti miidiyaa kana irratti bilbila jaraa kennanii piroomisii galanuuf mucaa kana meemee hammuma piroomisii galanuufi mucaa kana ajandaa abdii fidanii gidduu galchan malee nuti karoora guyyaa 4 qabannee jirra beektaa gidduu kana keessa. Bakka meemee hamma kun bilbila jaraatiif adiraashaan mana dhibbilama wala gite gise gargaarsa ta'u bahee dhumee namni sila 400 ture mucaa kana gargaaru ajandaa barbaadanii barbiisu kanaaf jennaan kun lakkoofsa koo isrii maxxansaar abbaa fedhe garee keessa galchuu danda'a galatooma kama lakkoofsa maxxansaadhaan hammuma meemee kaameraan anas baati ijoollee bilbila jaraa fuudha hammuma jalqabna kan mucaa kana dubbii fidaa. Akmal, lakkoofsa keessan rabbeen ati mucaa kana gargaaru. Wanti Oromoo mucaan kun mucaa sabboonaadhaan wallaaltanuu mana hidhaa keessa jira adaraa hamma dandeenyu bira dhaabannee hidhaa keessaa mucaa kanaa baafnu abdii yoo rabbii mucaa yeroo baasee jedhe ani immoo biyya Dubaay nan fidaan anatu danda'ee fidaan piroomisii nan galaaf uummata 250 kana irratti yeroon biyya galu Dubaay yoo dhufu barbaadan Keessa dabaachuudha. Haasaan yeessa bira nama dhaggeeffatutti dhibe malee jedhe raayyaa abbaa macaa. Haasaanas jira nama nu dhaggeeffatu dhabu. Iyyeessa ela muziyyee waan isin jettula. Muziyyee waan isin jettula. Ana nama dura gale carraa lama na dabarsite tokko jedhe. Kunumti nuusi qabsoo kan kee dudubbattan bisa. Laa wallaahi biiftuu faashinaa. Biiftuu faashinaadha Oromoo maraati bar. Amiraan wayyee. Jibarillee rakkoon qabu. Ani akka yaada kootitti abdii garansiin jedha. Abdii ajandaan keenya xaayiroodhuma ta'ee abbaan barbaadu bilbila isaas asirratti katabatee hammumaanu waadaa nuuf haseenu bilbila jaraa qabannaanu. Maal isinitti fakkaata? Nama tokkoon argattu biiftuu faashin. Haasaadhaaf ol lixee namni haasaa achi fachi haasaan direechuudhaaf haasaan dubbannu nu amma. Abdi sitii miti kan dubbataa abdi meeqa of qabda ofirraa kaasi. Meeqa kenniti? Doolaarii 50 dheera katabi abdii amma laa katabi hundi keenya iyyuu waadaa seennaaf amma dandeenyu. Akmal 500 kenniteetti. Aniif akmal keessaa baaneerra. Maame meeqa kennu? Katabnu meeqa meeraa dheeras baa mucaa kanaaf biiftuu. Garee keessatti amma fakkeenyaaf namni dhufee birrii amma nan kenna jedhee waadaa seenaaru galmaa adeemaara. Namni dhugumaatti waa kennuun iyyate garee keessatti dhufee maqaan isaan galmaa achuma irratti. Maal garee akkamiin seenaa nuuyyuun beeku siin jedhaa yeroo nama biraati miti. Garee bilbilan qabaachika. Lakkoofsa koosii kennu amma. Lakkoofsa kee abdiin kana fuudha kan Maxxansi jalattiin siin jedhu. Anaaf amiraa qofa maaf kennita uummata Oromooti maxxansi.
Abdii kunoo lakkoofsa koo samman sitti ergaadha abdiin har'a faafanii uummata Oromoo hundatti miti ajandaa kee waan jedhe godha. Jalatti maxxansiisi jala silkii maratanii isa dhufe silkii san laa bira jiru malee harkaan jiru. Maara erga filaatii ijoolleen qabaddaa jira egaa kunoo qabaddaa laa mala hundi keessa mee qoolii barreessa kana qabaddaati. Meera gadhiiftee taate. Gadhiifne malee kan namni yeroo gargaaruu barbaadanu la hamma nammarii bahee dhumaara sii galee sila ajandaa abdiif abdiitu wallaleedhee dhufe namni tokko namni wallaleen jiru kunoo dhumni isaa 79 qabadhaa katabe duwwaa 57 silkii isaa dhugiiti miti Duwwaa 57 duwwaa duwwaa 57 saddeetamii kudha jaha tokko jaha 79 79 warri Inni biyya biraa kunoo immoo mastabaa- duwwaa warra biyya biraa Innas immoo duwwaa 9 Abdii. 9 jaha 57 83 kudha jaha 67 jettanii itti guuttattu jechuudha. Rabbeedhaati haasaa Hakimaan. namni gara barbaadanu hammumaan waa Jiraachuu maalitti isin dabalan? Lakkoofsa Kunoo kina iddoon- naa dabaliitti an akkaan booddeen iyyii barreessaa laayiviille itti nan galaake ko. Okay, Ana WhatsApp ni amma yoo messengerin kunoo si ergata. Yaalla miseenjarii irratti naa ergi silkiin mana jiraati dhaqeen fuudha. kunoo ammalaan sagalee si ergaa jira. Hojii kee Hafimoo hojii kee kana godhachuu qabda. Maanaa hojii kee kana godhachuu qabda. Torbii tokko keessa furmaata gochuu qabna. Bakka namuma eeguu hin qabnu nuti waa'ee kana irratti of taanee dubbachuu qabna. Of taanee mucaa kana baasuu qabna. amma haasaa dhugaatii Akkas biiftuu galatoomii galateeffanna. Warri abdiidhaa makiinaa bituudhaa karoorfattanis bitaa qabsoo duddubbatti hin deebiin. Warri xaayiroo baafnus hin baafna duddubbatti hin deebiin. Lammanuu keenya galmaan geenya. Jalqaba mucaa isa mana hidhaa qoy. Ati nama mana firiijii mana cabbii keessa jiru mana hidhaa Suudii hin beektaa ati. Nama firiijii fudhatee kalchallee jiru hin beektaa. Akkamitti ati isa bakkee taa'e biddeen nyaataa jiru walitti diddaati. Isa booddee binnaaf rakkoo hin qabu. Keenya lammanuu anaaf tokko garuu kan caalu xaayiroodha. Laakiin immoo kan xaayiroo jibbe abdii haa gargaarratu kan abdii jibbe xaayiroo haa gargaarratu. Lammanuu Eenyuuni tiifudha. kamtu dhoqqeedha kamtu warqeedha. Lammanuu ilma Oromooti. Isa mana hidhaa jiruuf inni anamma dalagaa hin qabu jee torba miti biddeena nyaadheen dhugaa jira. Aniif xaayiroon mana hidhaa keessa jiru aniin qilleensa bareedaa oksijinii bareedaadhaa fi shaaworii bareedaa fudhatee gala shaamboo gaarii dhiqatee oolu ilmoo mana hidhaa keessa jiru nama mana hidhaa keessa jiru akkamitti walitti dhiyeessitu. Walitti dhiyeessuu miti tokkoma jarri abdii amma yoo hin dandeetti kooti isin gargaaru abdiin gargaara Ajandaan lama hin ta'u dura lubbuu isa du'aa jiru bituu qabna. Ajandummaa miti kun yoosiif gala ta'e kun ajandummaa miti. Ajandummaa keessaayyuu ofittummaa. Ajandummaa keessaayyuu ofittummaa gandummaa jedhama. Abbaan dandeettii qabdan waan dandeessaniin abdii gargaara. Kan abdiin dandeenye xaayiroo gargaara. Kun Yaa Oromoo Harargee, yaa Oromoo Arsiidha. Yaa Oromoo nuti akkamillee wal jibbinus akkamillee nu taanus numatu lafeen tokko namni saba biraa dhufe nutti dhiyaachuu hin danda'u. Osoo an ka'ee dhukkubsadhe jedhee kan haakimii nageeffatu isinidha. Osoo an ka'ee du'e jedhee kan lafarraa na fuudhu jalqaba isinidha. Mucaa kana mana hidhaa keessa firdii waggaa shaniitii birrii riyaala Saawudii 50,000 itti murteeffame. Birrii riyaala 50,000 jechuun waan baay'ee salphaadha. Nuti uummanni Oromoo nama nafsii du'aayyuu du'aa nafsii ajjechaa itti boossaname nama firdii ajjechaayyuu bituu danda'udha. Uummata Oromoo jechuun waan qalbii miti. Mucaa kana torban tokko keessa baasuu hin dandeenyu. Kunoo akkaawuntiin isaa banamee jira. Lakkoofsi isaa kunoo as jala jira. Maaliifiyyi furmaata tokko osoo fallee fi baay'ee gaarii natti ture. Ajandaa biraa tokko nu barbaachisu. Ajandaan nama mana hidhaa jiruu fi nama bakkee jiru abadan waliin argatu. Abbaa fedhallee yoo ta'e ittiin hima jechuudha. Kanaaf lakkoofsi akkuma as jalatti isinii maxxanfamaa jirudha. Lakkoofsi as jalatti isinii maxxanfamee ture jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kanaan rabbii jedhaati. Warri biyya feetan jiraadha. Biyya feetan jiraadha lakkoofsa kanaan duwwaa sagal jaha 57 8 3 duwwaa sagal 57
duwwaa 9 6 6 5 7 8 3 69 duwwaa 9 6 6 5 7 8 67 kanaan gruppii WhatsApp keessa galaati akka eenyu maallanni kun eenyu akka walitti qabaa jiru eenyuuf akka walitti qabamaa jiru dhaqaatii ilma keessan obboleessa keessan isin malee eenyuun qabaa mana hidhaati lubbuu isaa bitaa silaanuu Oromoo walii gaachanaa biiftuu Urappitti galeen ka'een. Galatoome atiin galta kaati maal ati haadha Oromooti silaanuu kan kee miti kan kee nu rakkisu kan kee akka waan ati haadha Oromoo maraati akka waan Afrikaa qabnuuti malee kan kee osoma maalillee ta'e kan kee maal nama rakkisa joo. Waa tokko yaada amma suuraa ta'e tasgabboofnee haasa'uu qabnaa. Namni abdii gargaaruu barbaade isa gargaaruu abdiinis badaa miskiinaa baay'ee wajjin nama rakkatu isatti beektu garuu maaliif hamma ta'e atis ikkoo sharriidhaan jenne maaliif hamma xaayiroodhaa jiru sayiidhaa jiru tuyyuu dhaga'i kana fixa jetteetu inni kun faallaan qabu rakkoon hin jiru ajandaa abdii lafa kaa'iiti abdiin namaanis na gargaaraan jenne ijoollumatuyyuu gaa innis nama gargaareedhaniitumayyuu kaanii ijoollee beektaa ijoollummaanis jira hamma mucaa kana kan na gubu hamma ammaa mucaa kana mucaa xaaher jedhamu kan maal goona beektaa abdii amma nama sirra jiru argitee gargaarsa gizee jedhamu hizbiin asumaan bee gizee sila abdii suuraa isaa fuulduree keewwattu nama meeqasee hordofaa ture subhaanallah la argitee uummata keenya amma maal goona beektaa namni mucaa kana gargaaruudha namni ilmaan Oromoo taatan rabbii jettanii namni Dubaayin jirtan ananaasaa bilbilan isinii kenna bilbila kun namni wallaaleen jiru nama danuutu immoo gargaaruu barbaada irra xaahiriin dhugaa rabbi yoo rabbi jedhee mucaa kana baasee jirtu nan fixadha yoo namni rabbi gargaaru yoo rabbi gargaaree mucaan kun biyya sanaa bahee jiru Dubaayin illee dhufee akka hojjetu goona rakkoon hin jiru rabbi achuma keessaa haa baasuuni hamma dandeenyuun birrii 10 illee haa ta'u adaraa ijoollee Oromoo ispeeshaalii ijoollee Jimmaa mucaan kun immoo ijoollee Jimmaa yuun se'u eegasi Oromoodhuma ani Oromoo littiin qoqqoodu isatti beeytu hamma dandeessanu waan barbaaddanu bilbila asirratti ni katabnaa gruupiitti seenaati gargaaraan ijoolleen Saawudii namni jira Dubaayin immoo barbaadeen an jira asi anta kaan gargaarsoon taargee kanan jaalladhu nama harkaa farankaa nama walitti qabu garuu mucaan kun mana hidhaa jira aalii tokko hin qabu sini galee nama mana hidhaa jiru isaayyuu waggaa 5 ijoollee Amaaraati wallaleettemti adaraa hamma dandeessanuun bilbila koo beeytanii bilbila koo namni wallaalan jiru karaa bilbila kootiin an gruupiitti isin galcha sakan Saawudiitti meemee jajjabaadhaati biraa dhaabannuun jedha abdii. Galatoomi biiftuu koo ati silumaanuu ati ija keenya qaroo ija keenyaati ati hayyuudha dha Oromoo maraati baay'ee tokkoon si galateeffadha. Gamanumaan biiftuu koo wanta ati naa hubachuu qabdu andaalachi keessanii inaaffaa Abdii Geetaachoo miti Abdii Geetaachoo amman itti dhiyaannu amman walitti dhiyaannu inni na beeka isa kalees isa gaddaale gruuppii keessa turre jechuudha waliin haasaa turre rakkoon qabu. Ani inaaffaa osoo hin taane mucaan kuni waggaa 2 mana hidhaatti erga hidhamee ka'e booda gadda gara mana murtiitti gaafa dhiyeeffamee jedhu abbaa murtii fi lafiitiitti firdii waggaa 5 kennamee mucaadhaan maallaqa hin feeta maallaqa osoo sii kennameen fudhattaa jennaan nan fudha jennaan birriin 50 itti murtaa'e birrii 50 hidhaa isaa bitatee bahu. Egaa birrii 50 jechuun immoo uummata Oromootti waan xiqqoodha namni firdii du'aa kan murteen du'aa itti kennameyyuu bitaa jirani Oromoon galata rabbiin laaffiseef jennaan. Mucaa kana immoo waggaa 5 jechuun namni waan baay'ee dalagata waggaa 5 gidduutti. Kanaaf maatii qabaa abbaa umuriin isaa rabbiin achiin ga'e waggaa 5 ga'a sanaayyuu arra duunee bor duunee hin beennu mucaa kana akka Oromootti osoo bira dhaabbannee gargaarreedha malee ergammoo ajandaa mucaa kanaa dhufee Mubaarik Musammaatiif ijoollee aktivistii bira ga'ee jedhe kan abdii kun maa dhufee qaxxaamuruu barbaade gama kiyyaa kiyyummaa jabaleen maa dubbii miliqee fuula feesbuukiitiin nu qaqqabee isa jedhantu anaaf immoo lammanuu obboleessa kootii inni sun nama gargaareera inni kun isatti aktivistii ta'ee ijoollee Oromootii dhaabbachaa ture abbaa fedhe yoo ta'e nu arrabsaatiin da'u. Wal arrabsaa wal jibbaa koomentiidhaan wal bilookaa turre jechuudha. Amma immoo dhaqee gaafa iddeen absii ga'u mucaa yoo dhugaa dubbachuu ta'e nama afaan isaa dubbatu ana malee hin qabu
Osoo gaafa sana anaan yookaan saba Oromootiin wal lole ta'e Oromoon nan dhiiseeraaf jetti jechuudha. Waan saba biraa ta'eef, waan diina ta'eef ija na baasee nama 100,000 keessaa 115 mana hidhaa Saudi Arabiyaa Shumeeziitti argamu keessaa mucaan kun adda duree ta'ee wanjalanyaa ta'ee argameeti jira. Erganni wanjalanyaa ta'e maqaa Oromootiif jecha maatii isaatiif jecha miti, gosa isaa miti, hiriyaa isaa miti, nama ganda isaa miti. Dirqama Oromummaa qofatu waan kana godhe jechuudha. Kanaaf nuti immoo meerre ga'een nuti taphachuu dandeenyu meerre riyaala 100 riyaala 50 eessa jirra isa jedhanu obboleessi keessan xaayiroo tokkummaa Oromoo isin gaafata lakkoofsi isin irratti gargaartanu duwwaa 9 6 5 7 83 16 67 guruppii keessa galtanii gargaaruu dandeessanii isa yeroo fudhatu miti waan qabdanu doolcheen 10 riyaalli 10 riyaalli 15 gargaarsa jechuun nama sammuu qabu biratti waa kennanii gargaaruu qofa miti. Yaadaan illee namni nama gargaaru gargaarsa jedhama jechuudha. Namni yaadaan illee nama gargaaru gargaarsa waan ta'eef obboleessa keessa ilma keessan bira dhaabbadhaa lakkoofsa isaa Yeroo harargee Muhammadiin nama gaggalchime nama galu yaadaa kennu nama danuu mucaa kana beekaa nama danuu jaallata galchi dubbi galchi nama seensa. Qeerroo jetta? Qeerroon siraa kun ijoolleen jijjiirani gaggalchu. Sabboona Arsii Muhammadiin gaggalchi ijoollee si gaafataran. Qeerroo harargeeti? Qeerroo harargee abbaata hin beeku wallaahi eenyuun ni laata? Maammee mee mana galchi. Okay. Kamiin hin galchu. Haala. Laaltee jirti isin naan ilaalle barisin nama. Anillee akka deemetiniin kan sira wayii dhagallee taatu baadhachaa olee galaka arrabu. Sa'aatii sagadirraa haga sa'a 10 anillee galgala bara hojii. Abduuse borcii sirre tare kana gadi buufna beenu dhagaa baadhataa walla. Wallahi barbaadiyan maan jiimii kaasaan jira baadhatan jira. Jiimii miti dhagaa normaala warra fooqii ijaaru kana. No ni dudda nama kuta malee furdinan buusu bar. Duudan kutu. Ready. Oome. Abdul Sen yoo bakka hojii soqaa dhodhanii bakka suuqa dunkaa dhaqee biichara ka'ee hojii argadheera jiranii. Egaa suuqii namaa keessa dhaabatee suppermaarkeetii Maan keessa suuqan dhaabatee. dunkaa maan godha rabbi adiiti kun fuulii tokko jira kakalaarra feestaatiin gurguran achi argite gadda. Intalli kun soba sobuudhaan sadarkaa tokko faa qabdi. Akka Jireenya isaati. An fuulii nyaadhee sin beeku nyaata yoo nyaadhe guyyaa keessa sa'aatii 24 keessaa yeroo tokko nyaadha. Gadda ishii kootii gurraacha uffattee maal goota bakka fuulitti gurguran sani. Kadalagaa kiyyana gaafatte. Jara keenya. Ready. Abdul Sen aadaa akka inni garaa jaalatu gaaf kan beeke beeyta. Gaafa waan ofii balbala jalatti ilbii jalaa kaasuu diddeeti fuula guuree dhaabata. Argitee suuraa san. Suuraa argee golbee. Narakkee akka dhiyoo kaayiroo kana keessa sadaqaan jiru bilbila mataan nyaata sadaqaa san siyyaafne adeemnu kanaan nyaa. Uummanni kun walii galtee yaa jiran. Dhugaa dubbachuuf uummanni kun narratti duula baay'iftanii jirtu rabbi si na qajeelchu. Ammoo gaafni inni garaana nyaate gaaf kan beekta gaafa makii fiddee dolara baasisifte sani. Aga ammaa bari fayyine ka gaaf sammaraatti. Miliquu edee jennaan bara. Reeddiinu wallahi reeddiinu milike guyyaa tokko reeddiinu hin milike wallahi. Anaa fi haadha faaxee irratti silkii nutti hin cufanne reediin. Ani maaliif milike beeyta Umar? Abduu san erga gaaf saniitti fayyaan qabu beeyta ofumaan karraa haasaa deema. Asii biyya yaamuun asii asii. Ilaree saree. Seensisaani. Eenyuun? Asli kiyyan harkiyaatiina harkisii seensisi. Achumaan dhageeffadhu achumaan maal goone beeyta? Bakka eega Abduu san ofiin haasa'u eega illee ofiin haasaa karra deemu jedhee jalaa silkii kiyya himadhee. Aboo Umar akkamini beeyta?
Ifiif taphatee yoon simmoo eejee ifiif jee barsanuu hayyee. Dhugaadha Haadha fi jedhe faaxee kan dawwalatee dura dhufe. ganamaan dawwalee haadha faaxee bakka boruu nu afeerraa qabna naafeeruu deemaa waliin deemnan jeen hayyeetti. Aboon irra bilbiliin jeen isirra cufate. Miseenjera way miseenjera wanni takka way hafteefi silkii dura cufee oobar miseenjeraan dheeruun hin deebisu. Telegiraama deemu Good morning. Maali kunundi. Sargi wayitu jira namni kuma dhibba lama lamaan ta'aara. Qiyaamaa galgala bu'e silaa agarte ganama kana jechuu kiyyare. Aboo gama abduu sanuu nama ta'ee kuma dhibba wayitu. Sanii si jeeban yaasi abdusee gaggabee gisee meeqa lafa qabne bar rifachuu An giftii kana miti an miliyoona argadhe takka shakkiin jedhu an maaliif bataam doktor nanya. Yaa doktor nu doktora inni naqaan nagaa. Yaa niqniqin jedhu bara. Asli. Oh nagaame waan. Tish nageenyi kee aba duree paartii keessa godhatee ka'ee. Arrafaa ture lakki kaleessa ramaa oole. Lafaa bulee. Auzu billah. Abduu Seen mataa na nyaatee mee namuma. Abduu Seen irra umarii lafarra oofee bar jilbii binaante doktoraa miti. Rabbii fi dajjiitu sadaqqa. Wallaalee yoo gubbaa qaban nu gammu caatti yoo luka qaban nu ol bulu caatti. Abduun Seen kaleessa koronakrii dhuguuf jedhee akkaan duune kennaniif malee firan qabu. Giiftaruma tokkocha fo'annoo godhe ilillii takka gara biraatiin arganne giiftara tokko argatte. Warra achi warra xuraasii dhuguuf deemu kana usugaaf takkatti qabbanooftu gurra qaban lamuu bakka inni jiru dhadheen dhaabat. Giiftara illikii qabu argatante goobaziidha Somaalee akkasaa tokko. Gammee dabar kan taarikii hojjete. Leenca gaafate. Leenca kenna. Biraazilii gaafatu Biraazilii kenna. Iyaamaan kun bu'aa achiin qabbaneessite kaatti faatee dhuftee doktora kee dura qabii kana dhiisi jedhu. Wallahi gammee kana ol deemuu danda'a. Unseen birra dhaabatini am. Marfee gogogaa waraabdee gadhiisi. Nama meeqa sii kennaa ture be anaa namni biraan aan kenne ishii malee. Gisee dhufu marseeroo irra jira bar. Makki gabbataa jiran natti Dhageeffadha Abduu Seen dhibba shan qofa namni biraa buushi godhe. Walla ani leencuma tokko qofan puush godheef. Reedi akkaataa taphicheetti jammarre sin dhibnee garuu. Maa killeen leenca tokko darbite. Inni reegamneen kasaarte. Reedi. Nu hiica nama dhibba tokko nuu kennu dhabee gammeen dhufe 500 naa kenne naan faarsi naan jedhe. Anaa iyyuu jalqabee achumaan Umar kun dhufee. Ani miskiina ta'eeta aslii duraan puush godhaaf aslii puush godha. Humna qabu beeyta. Akkasitti beeka ture. Yoo anasii humna qabu waluun hin achi humna sanatti agarsiisa. Wannoodha bar. Har'a harka kennatte. Nahimi kan Abduu Seetuu iyyuu maal jedha beektaa? Warra Somaalaan diiranii asiin dura waliin nu arrabsanii. Somaaleen nu galchanii Oromummaa nurraa mulqanii jedha. Somaalee ani koodii Somaaleetii walii galanii bar Somaaleelaandii koo waliin jetti. Abduu Seen gisee lubbuu kokkeen qabe maal jetti beektaa? Kood matoo sabaa jetti. Jijjiirate koodii beektaa? Matoo sabaatiin. Hirriba kuftee dhaante. Umarii qofa aangoodha. Siyaamee ture warri rafteedha gisee geemii dura oduun eegalin ture. Sa'aatii shanitti rafe galgala ora. Pabjii taphanna ta'ine. Beena amma duula deemnaa akka dadhabne abbo. Ayyecha. Bakka hunda keessanuu sin jaaladhaa inshaallah guyyaa bira wal argina nagaatti. Galatoom baay'ee galatoom. Thanks so much. Waan dalagaa nama maraattu akkana nama gooti kunoo. Aboo magaalaa irraa hin jirre. Ijibti ganda kaakaa jedhee wadabbo. Adda waan ofiitiif maqaa waan ofiitiif hin jijjiiradha. Dhageeffadhu was laatta umar. Maqaa Ijibti ganda kaakaa jedhu kana reedii adda iddoo hin jijjiirre. Maqaa isiitiif hin jijjiirre. Hudhee si jeessa. Maqaa kiyyaati maqaa mamaa keetiif jijjiirre. Ani bar maal jedhan seeta ganda kaakaayyuu sittu naa galche malee Ijibti ganda sadaqaa jedha seetanii bar. Akkas jechaa turte. No, ganda sadaqaa Ijibti ganda sadaqaa ka jedhu namni biroo ni jira bar. Abduu Seen akkoo seette wanta Ijibti ganda sadaqaa amma filan qabda jetteen yoo itti angool fira jechuudha.
Abduu seera afaan Oromoo dubbisee hin beeku. Achumaan Abduu seeni maata akka bara astamaarii godhatan qubee tokko qofa laalee waan dhuunfaa abduu sen ta'e isinitti hima. Haati baatee daayinoosarii gadhiifte qabxii jalqaba beekta daayinoosarii ibidda afuusan. Abduu sen ka'e fincaan qabee moobaayiliin harkaa ho'ee tallaa jatti hin darbu wallaahi yoo soba yatte kulun. Tallaa jatti hin darbine yooma san akkuma daayinoosariin uttaalen. Ibiddicha achi afuufame bilbila koo gubeeyyuu natti fakkaatu qabne. Anu akkas shakkee Gingammee kabbaadhiidha dhugaa rabbi. Otuu harkan kennatiin asiin gahe. yaa kabbaadha dhugubat. Goobasi. Dhumarratti garuu awwaannana garuun jalqaba qabda xumursiise. Acaraara si agartee ofii garuu. Garuu dhageeffadhu gammeen goobasii ta'uu